Za'a barbaadetti roobaas haa ta'u aduu galgalaas haa ta'u guyyaa. Ani mushkilaan tiyya namichuma kana hirriibaa kaasee ilmaan isaa keessa deebisee ani ubrii hanga naafe kana hurriyyaa fudhadheen jiraachuu kana zakkoo. Duraan mana saallee. Ammaaf na dhukkuba zakkoo. Na dhukkubbii tana wajjin ilmaan kanaas ol qaqqabuu hin danda'u. Inni arra humna qaba. Humna qabu saniifuu namatti utaalee juwaadeen dhagee juwaadeen roora'u jira. Humna san deemee ilmaan isaatti dalagee haasarra fooni. Guyyaan ni deema ubrii namaa ni deemti. Anammoo namni aannan baqarii 300 naaf dee na alaalan jiru. Eessa? Namni dhufee. Ati kan asii na bira gubatee karaa tokko ijoollee tanaaf waa fitta. Karaa tokko naaf fitta. Galatoome zakkoo. Galatarraa fi. Wallahi maashaallah hedduu takkaan si galatoome. Kuni dirqama namummaati. Ara namni guyyaa tokko bishaan 100 sii bite ati rakkoo keessa jirtu qooda sirraa qaba zakkoo. Ammallee tanaa goote gubbaanillee ammallee dirqama ani masuuliyyaa tan birraa buusee caalaan masuuliyyaa ilmaanii qaba buus bakka ganda keessa deemee waa dikee namaatti irra deemee raammoo ol darbuun qabu. Dikee qotee dawaan keessaa barbaada jee dikee keessaa. Ijoollee isaati haa qotu. Ijoollee isaati haa qotu waan san. Dawaan juwaadeedhaa dikee keessaa qotu san ijoollees fiis yoo qote bakka dalagaan jirtu yoo dhaqee qote maallaqa ni fidaaf. Ni fidaaf. Eeywa. Qabsoon qabsoodha. Qabsoon qabsoo taanaan haa ilmaan isaati qabsaa'u. Qabsoo nama isaan naani. Nama isa akka diinan laalu. Wajji qabsaa'u tana. Ilmaan isaati haa qabsaa'u zakkoo tana bichiin sirraa barbaada'an. Abshir. Waan takka waan biraa galatoome. Tanallee waan bakka dogongora sina hiixu. Ati na duuba dhaabbatta tasiyantu ana. Abshir. Tama waan takka sodaatin ammuraa mataa kiyyaa irraa hin deebu. Dirqama caalaan qixaaxamee ilmaan isaa keessa taa'uu qabaa. Dirqama. Ani waan jaalatee akkas godhu jiru natti fakkaatu. Mungkin dirqama isa. Laa dirqama miti. Maali gosa akkoo maaltu godhu? Garatti yoo baasan hamartii irra godhan huccuu irra godhan waan jaan kana isaanitti godhuun dhabdu. Kuneenaafis biyyi manaati. Maaliif ilmi namaa tokko. Caalaan silaa dhuguu baatee waan tana zakkoomee teetira dhaagi. Juwaadeen kam if wallaalee as taa'u jiru kan waa obaasu jiru bilisee sabaatolii aashaa ji'a gurbaan kun ilmaan kana dubbachuu jiru furmaata irraanfateeti ilmaan isaa yaadate zakkoo. Waan jecha Oromoon dhageessee maraataan jaartii wallaaluu jechuudha. Wallaaluu. Wallaaluu jedhu zakkoon juwaadeechi dhiisee juwaadeen furmaata dhiiseeti ilmaan isaa dubbachuu jiru. Yoo waan san maraatuu wanti taasisan yoo taate maaliif manaan taa'uun barbaachise? Maaliif manaan taa'uu barbaachise? Hin barbaachisu silaa. Amma duraa akkas seesan ana gaafataniiti anarraa waan itti godhu baranii. Dubaho. Maaliif barbaachise? Zakkootu. Kuni gaafa isaaniiti. Tunuun rakkina isaan qabani malee wanni takka ta juwaadeen ta'e jirtu. Duba juwaadeen kunuu ilmaan isaa hin wallaalle kun yoo waatti jiraachuu baatan maalirra dhaabbatee zakkoo ilaa amataaf deemna aduu irraa ilmaan isaa wallaalle. Wayitti jira malee dirqama dammaquu qabaa dammaqeeti dalagaa kanninaaf caalaa. Maali beektaa? Dalagaa addaatti harkaa amnaaf isa ta ilmaanuun tahin. Yeroo barbaadetti ani galatoomsa zakkoo. Ibiddaas haa ta'uu. Dalagaa kanninee fi dirqama inni ilmaan kana dalagaa godhatee ta ilmaan maleetis ta biraatu kanninaaf. Guyyaa naafete huccuun teenya xorooytee isatti fidee isa huccuu teenya dheessisa zakkoo. Caalaa dirqama dalagaa addaa ta tanan tahini isaa kan nu jiraan. Qoonqoo ifi naman nu bee huccuu sun duraa dheessi namanne. Mana kana dhufee abbaan manaa utubaa manaati yaa. Oromoon akka jette ilmoon haadha hiyyoomti malee abbaan hiyyoomtu dhugaadha. Garuu namni ijoollee jawaadee san arge tahaadhaan qabne gaafa abbaan as jiru san hogguu takka bishaan waliin naqee kan naaf. Hogguu takka diyyoo. Hogguu takka santu nama mara. Hogguu isaan bira jiran nashaata tunima ijoolleen xuuxa dhuuti fadhan bishaan zakkoo ni jiraatti. Lubbuun guyyaa rabbiin baase baate zakkoo. Bishaan sikkannanii soogidda sikkannanii gaasa sikkannanii hinduutu. Guyyaa rabbiin sirraa baase baate lubbuun ta'e tanaa jettee numa hin sodaatin. Sanii. Ani ilmaan juwaadee maaliif garaa nu mararanii beektaa? Bakka nuti zakkoo harkaa qabnutti juwaadee nuti qabnee harkaa qabnutti hedduu takka nu marare. Atis maaliif siqee qanamni zakkoo ilmaan kana raammatan gootuu isiin jaanta. Ammoo caalaa nuti ilmaan isaa keessa finna malee rakkoo isa goonu jirtu. Si galtee daruurii waa xiqqasha hanga mata hanga dammaquu ni dammeessiif na bes. Mana isaati. Mana isaati. Bakka haareen dhaqu. Bakka haareen dhaqu. Qurfuma isaa keessa geessin. Qurfaa isaa keessa geessineetuma isa dammeessiifne achi boodaan yoo ilmaan kan harka huni beekaa zakkoo. Hoolaa dhuguu yoo taateesi. Ilmaan kanaa huni beekaa arge. Ilmaan finneeti garsiif.
Ni beekaa dubu. Ammallee an diinummaa biraa caalaa qabaadheetii miti. Haadha mana isaatii